paartiin badhaadhinaa qormaatilee turan akka carraatti fayyadamuun paartii injifannoo irratti injifannoo galmeessaas gaheedha. Paartiin kun yaa'ii isaa lammaffaa amajjii 23-25 ni ta'a. Yaa'ii kanarrattis caalmaan itti fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf murteewwan gurguddoon kan itti eeggaman ta'a. Akaaluu Baqqalaa. Paartiin badhaadhinaa wayita biyyattiin daandii qaxxaamuraa keessatti argamtu qormaata guddaa keessatti paartii hundaa'edha. Paartichi biyyattii wayita bulchuu eegaletti qormaatileen kanneen akka COVID-19 weerarri hawaannisaa balaan lolaa fi waraanni kaaba Itoophiyaa fi isa hordofee dhiibbaan alaa guddaatu ture. Paartiin qabsoo hawaasaan hundaa'e kun hooggansi bilchina qabu hooggansi paartichaa kennee fi cimina miseensota paartichaa fi deeggarsa bal'aa hawaasaatiin qormaatilee isa mudataniif osoo hin jilbeenfatin inumaayyuu qormaaticha akka carraatti fayyadamuun injifannoo irratti injifannoo galmeessaa imala badhaadhinaa eegalame cimseetti fufuun yaa'ii isaa lammaffaa amajjii 23-25tti taa'uuf qophii hundaa xumuree guyyichi hawwii guddaadhaan eeggamaatiin jira. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa paartiin badhaadhinaa aadaa siyaasaa jijjiiruu fi seenessa waloo ijaaraa turuu himanii kana cimsee akka itti fufu himan. ፓርቲያችን ከለውጥ ወዲህ ፓርቲን ኬኛ ጅጅረማን ቦደ አዳ ሲያሳ ብየ ከና ጅጅሮን አዳ ዲሞክራሲ ጃሩፍ ሆጄዶ ጀቴራ ከነ ጭምስኔ ከነ ትፉፍኑታ itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Harrii obbo Geetu Wayyeessaa yaa'ii lammaffaa kanarratti yaa'ii tokkoffaan booda gama dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi dippiloomaasiin hojiin hojjetame ni ilaalamu ciminootaa fi hanqinoonni turanis naasa katta'amuun kallattiin fuulduraa ni kaa'ama jedhamee gama jedhan. Yaa'ii tokkoffaadhaan hanga yaa'ii lammaffaatti kan hojiiwwan hojjetaman amma immoo yaa'ii lammaffaa 23-25 gaggeessinu kanarratti murteewwan jajjabaa gartee keessattuu iyyuu yaa'ii tokkoffaa fi lammaffaa jidduu kanarratti kan hin raawwatamnee fi xiyyeeffannaa gama siyaasatiin barbaadan hedduun isaanii yaa'ii kanaan jechuudha kan murtaa'an. Akkasumas immoo gama bulchiinsa gaariitiin rakkoowwan hin furamne immoo furuudhaaf deemna. Misoomni jalqabame hedduu jira. Isa san murtee asirratti murtaa'u kanarraa ka'ame miira xiiqii gartee miira kaka'umsa guddaatiin murtee asirratti murtaa'u kanaan hojiitti galuudhaaf kan qophaa'amudha kan ta'u jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Yirgaa Siisaay yaa'ii kanarratti milkaa'ina keenyaa fi rakkoolee jiran ifatti kanarratti mari'an hojii fuuldura hojjennu irrattis wal amantaa kan itti oomnudha jedhan. Paartii cimaa ta'e akka itti fufus ni hojjetama jedhan. ጉባኤው ታሪካዊ ጉባኤ ነው። የመጣንበት ሂደትም ብዙ ስኬት ያለው ነው። Yaa'iin kun yaa'ii seena qabeessa adeemsi dhufneenis milkaa'inoota hedduu qaba. Rakkoolenis ni jiru. Yaa'ii lammaffaa seena qabeessa kanarrattis milkaa'inoota keenya kan itti mari'an rakkoolee keenya ifatti kan irratti mari'annu yeroo itti aanu keessattis hojii hojjechuu qabnu irratti kan waliigaltee irra geenyu ta'a. Paartichi paartii cimaa hooggansa miseensa fi gurmaa'insa isaa cimaa fi hariiroo uummataa waliin qabu akka cimu ni godhama. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa obbo Ibraahim Yuusuf Gamasaaniin paartiin badhaadhinaa biyya keenya bittinnaa'u jalaa baraaree riifoormii sirrii hojiirra oolchuun milkaa'ina galmeesseera jedhan. Hawaasni ammas hirmaannaa isaa cimsuu akka qabu dhaamaniiru. Warra guddaa hawaasni keenya paartii kana filachuudhaan deeggarsaa sirriitti agarsiisee jechuudha. Karaa biraatiin hojiiwwan inishiyetiiviin kabajamoo muummicha ministeeraa keenyaa yookaanis pirezidaantii paartii keenyaatiin eegalaman hawaasni akkaataan isaan itti hubatanii isa cinaa dhaabbachuudhaan jijjiiramni itti fidaa jiran giriin leegaasii kaasuu dandeenya jechuudha. Ashaaraa magariisaa kanarratti hawaasni bahaa jiru yoo ilaalte seenaa biyya kana keessatti hirmaannaan akkanaan jiru jechuudha. Akkasumatti immoo hirmaannaa qofaa miti irraa fayyadamummaanis dhufaa jira jechuudha. Deemaa turfaati irratti hawaasni keenya fayyadamaa jira. Akkasumatti immoo hirmaachaa jira jechuudha. Karaa biraatiin ammaas nageenya irrattis bifa saniin yeroo biyyi keenya birmadummaan biyya keenyaa tuqamte sabaaf sablammiin biyya kanaa hundi ilma isaa nu kannee jira, dibicha qabu nu kannee jira, qabeenya qabu nu kannee jira, lubbuurraa hanga lukkutti cinaa dhaabbatee jira jechuudha. Kun gaa hirmaannaa hawaasaati. Paartii kana jijjiirama kana yookaanis paartii badhaadhinaa uummata sabaaf sablammii biyya hundaa kana hammatee biyya keenya badhaadhinaan gahuudhaaf daandii eegale kana fiinxa akka bahu hirmaannaan hawaasaa cinaa dhaabbachuu waan mul'isu jechuudha. Kun gaa daranuu itti fufuu qaba jechuudha. Paartiin badhaadhinaa aadaa dimookiraasii dagaagsuuf hojjechaa jiraachuu itti gaafatamtoonni waajjiraalee paartii badhaadhinaa naannolee garaagaraa himan. Paartichi aadaa siyaasaa ammayyaawaa ijaaruun lammiileen guddina biyyaa tumsuu irratti akka hirmaataniif hojjechaa jira jedhan. Mirkanaa Taaddasaa dabalata gabaasa kanaa qindeesseera.
Itoophiyaan biyya saboota sablammootaa fi uummattoota afaan aadaa fi duudhaa hedduu qabdu taatus aadaan siyaasaa biyyattii keessa ture sabdaneessummaa ilaalcha keessa kan hin galchine dirree siyaasaa kan dhiphisee fi dimokiraasiin biyyattii keessatti akka hin dagaagneef gufuu guddaa ta'aa ture jedhan hooggantoonni waajjira paartii badhaadhinaa naannolee. Biyyi kun biyya sabaaf sablammootaa hedduu taatee odoo jirtu biyyi kun biyya agartee afaanonni 80 ol keessatti dubbatamu. Haalli taa'umsa lafaa isii haalli aadaa uummata biyya Itoophiyaa kun garagara ta'ee odoo jiru wanna garaagarummaa kana balleessuudhaan gara tokkotti gartee gara afaan tokkootti gara amantaa tokkootti akka deemamu siyaasa ture jechuudha kan deemamaa ture. Kanarraa kan ka'e sabaaf sablammoonni aadaa isaanii guddifachuu hin danda'anii afaan isaanii fayyadam dhimmallee itti bahuu hin danda'a. Paartiin badhaadhinaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hunda hammachuun hundaa'uunsaa dimokiraasiin dhugaa akka lafa qabatu taasisuu keessatti shoora baachuus dubbatu. Paartii sabaaf sablammiin biyya kanaa hundi itti hirmaattu namuuf walqixa tahee hundeessuudhaan paartiin badhaadhinaa kan jalqabe jechuudha. Akkasumatti immoo hanqinoota jiran rakkoowwan turan san sirreessuudhaan hanqinoota san sirreessuudhaan wantoota ciccimoo jiran immoo daran itti fufsiisuudhaan jijjiirama fiduudha kan kaayoo godhate jechuudha. Rakkoolee siyaasaa, dinagdee, hawaasummaaf nageenyaa furuu fi karoora waliigalaa diriirsuuf hawaasa bal'aa hirmaachisuun mari'achuufis karaa marii biyyaalessaan yaadonni dhiyaachuun furmaanni akka dhufuuf hojjetamaa jiraachuu himu. ጥያቄ ያለው ካለ ሀገራዊ ምክክር አለ። በሀገራዊ ምክክሩ ማቅረብ ይቻላል፣ መወያየት ይቻላል። qaamni gaafii qabu yoo jiraatu mariin biyyaalessanii jira. Marii biyyaalessaatiif dhiyeessan irratti mari'achuunis hin danda'amu. Wanta akka biyyaa tokko nu taasisu fudhachuunis hin danda'amu. Rakkoo yoo jiraatu marii waliin dubbachuun walamanuun eegamuu qaba. Fedhii faayidaa uummataaf dursa kennuun ta'uu qaba jennee akka badhaadhinaattis hidhattoota bosona seenaniif koottaa waliin haa mari'annu jennee yaamicha dhiyeessaa ture. Yaadaaf gaafii qabdan karaa dimokiraataa ta'een dhiyeessuu dandeessu. Saniin al meeshaa waraanaa hidhatanii uummata daraaruun duubatti hafummaan aadaa siyaasa ammayyaa miti jennee yaamichas taasisaa ture. Filannoo marsaa ja'affaa biyyattiitti filatamee tureen paartiin badhaadhinaa injifatus hundeeffama mootummaa keessatti paartilee morkattootaa hirmaachisuun kutannoo paarticha aadaa dimokiraasii hunda hammataa taasisuuf qabu kan agarsiisu ta'us hooggantoonni kunneen ni himu. Mircaa yeroo darbe keessallee tafookaakarii paartiin harka argatanii kililii mikir beet naannoo keessa galaniiru paarlamaas akkasuma galaniiru kana dimokiraasii mirkaneessuudhaaf kaffaluu waan qabnu kaffalleeti kan itti raatan jechuudha. Kaabinee keessa 3-4 galanii hojjetaa jiru. Nu wajjin ta'anii murteessaa jiru. Hojii mangistii irratti jechuudha. Hojiin paartii waan biraadha, hojiin mangistii waan biraadha. Alaafinnatiin uummataatti kennamee akka ittiin hojjetaa jiru. Nageenyaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuun hojjetamaa jiraachuu kan yaadachiisan aangawoonni kunneen rakkoon Afrikaan akka furamuuf sochiin eegalames bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuu dubbataniiru. Badhaadhina waliigalaa akka biyyaatti fiduudhaaf hojiin eegalle kun fiinxa akka ba'u murteessaan nageenya jechuudha. Kanarratti paartiin keenya hojii cimaa hojjechaa jira. Biyyi keenya birmadummaan akka eegamu nageenyi keenya akka itti fufu. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan argisiisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.